Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo sagantaa keenya torbaniin barame hundumti keessan kan hordoftan kan eeggattan sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu torbaniin yeroo kana isiniif qabannee dhiyaannuun yeroo kanattis immoo gaaffilee garaagaraa isin karaa miidiyaa keenya Hope Channel Ethiopia nuuf ergitaniin qabannee qindeeffannee dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aas gooftaan nu gargaara waan baay'ee baranne jennee yaannagaa dabalataan guyyaa har'aas lubaa Tamasgeen bultii waliin isiniif dhiyaanneerra. Anaa dhufuu paaster baga nagaan dhuftan. Tola galata. Egaa guyyaa har'aas gaaffii daawwattoonni keenya nuuf erganiin qabannee dhiyaanneerra jechaadha. Egaa asumaan daawwattoota keenya waan beeksisnu gaaffii baay'ee nuuf garuu yeroo isaa eegnee dabareen deebisaa deemna jechaadha. Kanaaf obsaan akka nu eegan asumaan dhiifama guddaa isaan gaafanna jechaadha. Tole egaa paaster gara mee gaaffii keenyaaf marii keenyatti toon seeniin kadhannaa nu godhaate haa jalqabnuun. Tole kadhannaa waaqa abboota keenyaa waaqa waaqotaa isa durumaa qabdee jiraattu har'as bara baraanis darbitee jiraattu galanni siif haa ta'u. Kunoo nuyi ijoolleen kee garboonni kee fuula kee dura jirra. Yeroo kana sagalee keessa qulqulluu isa jiraataaf ulfaataa yommuu saaquuf jennu hafuurri kee qulqulluun dhufe akka nu barsiisu gooftaa saba nu dhaggeeffataa jiru saba sagantaa kana hordofutti ofii keetiin akkatti dubbattuuf jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa keessatti maqaan kee duwwaan haa ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Ameen. Paaster Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa gaaffiin daawwataan keenya guyyaa har'aa nuuf erganiirani akkas jedhaan ani maqaan koo luba eebbaan jedhama. Maaf waa'ee Maariyaam waa'ee kabaja qulqulloota waa'ee fannoo keessumattu namni fannoo koo baatee na duukaa hin buune bartuu koo miti isa jedhu irratti bal'inaan ibsa nuuf hin kennine kan jedhani gaaffii fi nu akka gaaffiif yaadaatti nuuf erganiiru jechaadha. Inni kun dhimma ijoodha akka jechuu isaaniitti natti fakkaata. Dhimma baay'ee waan barbaachisaaf ijoo ta'edha. Kanaaf kana irratti bal'inaan yaada irratti marii nuuf dhiyeessaa jedhaniitu kan nuuf ergan jechaadha. Daawwataan keenya egaa kun yaada bal'aadhaan paaster wanta baay'ees keessaa barannudha jedheen abdadha. Luba eebbaatiin gaaffii nuuf ergitanii Waaqayyoo si haa eebbisu jechuun jaalladha. In barsiistan dhugaa jiru maaf dhoksitume Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 ilaaluudhaan jedhanii nuuf erganiiru jechaadha. Nu dhugaa jiru hin dhoksinu waan macaafni qulqulluun jedhu immoo hin dubbanna. Kaayyoon keenya inni guddaas immoo wangeela barsiisuudha. Kanaafidha macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu kana bal'inaan kan nuti qabannee dhiyaannee jirru jechaadhaani. Asuma keessatti immoo maal nu jedhaniiru daawwataan keenya gara biraa macaafni qulqulluun hundinuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera jedha. Yeroo kaan garuu yeroo dhiyoo kana namichi jedhamee maqaa isaa ibsaniiru nuti gaa miidiyaadhaan hin dubbannu abaluu jedhamu tokko seexana baasoo akka jiranii jedhanii kan isaan maqaa kanaatiin kadhachaa jirantu jiru. Luba Tamasgeen bultii Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti yaada ibsanuuf kennitanitti baay'ee waan baay'ee irraa baradheera gooftaan si haa eebbisu kan jedhan immoo yaada nuuf erganiiru jechaadha. Waaqayyo si haa eebbisu isaanii jechuu jaallanna jechaadhaani. Mee gara gaaffii keenyaatti seenna gaa paaster. Waa'ee Maariyaam egaa haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheen qulqullooftu Waaqayyo kan eebbifamte akkasumas immoo kabajamtuu jedhee kan durboota keessaa ishee filate jechaadha. Nullee kabaja guddaa isheef qabna qulqullooftuu waan taateef jechaadha. Kanaaf mee waa'ee Maariyaam irraa itoo jalqabne gaarii natti fakkaata. Macaafni qulqulluun mee haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamiin maal jedha waa'ee ishee maal ibsame paaster? Sababiin isaa rakkoo guddaatu bara keenya keessatti uumamaa jira. Namoonni baay'een bifa fakkeenya adda addaa fakkeessanii kan Maariyaamii jedhama kan gosa adda addaa jira. Mana isaanii keessatti illee bifa sana fakkeessanii
kan dungoollee itti aarsanitu jiru wantoota adda addaa kan godhanii jiru mana keessa fannisanii kun Maariyaam kooti jedhanii kan itti sagadanillee jiru inni kun akka ilaalcha macaafa qulqulluutti akka ilaalcha namaa fi akka namoonni jedhaniitti miti gaa akka macaafa qulqulluutti maal jedha macaafni qulqulluun waa'ee haadha gooftaa keenyaa ishee qulqulluuftuu Maariyaamin maal jedhaan Tole guddaa waaqayyoon galateeffannaa galatoomii warqu gaaffii kanaa fi akkasumas luba eebbaatiin gooftaanis na eebbisu fayyaataa jechuun jaalladha. Waa'ee Maariyaamiin maaliif hin barsiiftanii jedhanii gaaffii gaariidha. Nuufis immoo wanti kuni akka dhimma kana irratti mari'annuuf ka'umsa nuu ta'a waan ta'eef fayyaataan isaaniin jechuu barbaada. Gara wangeela Luqaas dhaquu qabna. Wangeela Luqaas boqonnaa tokkorraa jalqabee waa'ee haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamin arguu dandeenya. Boqonnaa tokko lakkoofsa 26 jalqabee menuu dubbisime. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irraa jalqabee akkas jedha. Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi garbeel Waaqayyoo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazireet jedhamutti ergame. Ergaan isaas gara durba Maariyaam jedhamtuu tokkootti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira'oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo in ulfooftaa ilmas hin deessa maqaan isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawitiif in kenna. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhee jedhaan. Galatoomii guddisi. Egaa amma lakkoofsa 33 nu dubbifte. Bakka kanatti kan arginu gaa Maariyaam yeroo ergamichi Gabri'eel itti mul'ate dur bakka isheen turte dubbata. Haa ta'u iyyuutii jalqaba kan jala muramuu qabu Maariyaam nama ta'uu isheeti kan addanatti mul'atu. Sababi isaa immoo maaliif yoo jette isheeni jedha sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu eeyuuf kaadhimamtee turteedha. Yoosef nama jedhamuu fi sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoo fi kaadhimamtee turtee jedha. Utuu nama minni taate isheeni eerumuutiif hin kaadhimamtu turte. Kanaafuu kaadhimamtee turte eerumuuf turte Waaqayyo gidduutti jireenya ishee gidduu seene jechuudha. Otoo hin eerumin jireenya ishee gidduu seene kaayyoo jireenya isheeti jijjiire jechuun hin danda'amu. Seenaa ishee sachumaan jijjiire Waaqayyo. Garuu isheen nama ta'uu ishee jala murree beekuu qabna. Lakkoofsa 29 irraa akkuma nu dubbifte yommuu ergamichi Gabri'eel nagaa ishee gaafate Maariyaam nagaan kun kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphatteedha. Maa jechuudha kun? Jette. Nagichi baay'ee dinqisiisaa waan. Dinqisiisaa waan ta'eef hin galleef sii galee. Kanaaf nama waan taateef hin galleef. Sababa nama ta'uu ishee irra deddeebi'ee dubbadhuu fi namoonni Maariyaamii nama miti jedhanii yaadanii yookiin immoo nama foonii nama akkuma keenya dhalatte miti jedhanii namoonni yaadan waan jiraniif booddeetti gadi fageenyaan ilaalla malee. So akka sagalee Waaqayyootti yommuu ilaallu Maariyaamii namarraa dhalatte Maariyaamii akkuma sanyii namaa hundumaa nama. Kanarraan kan ka'e eerumuuf turte kaadhimamtee turte yommuu in ulfooftattiin jedhames hin gallee fi maal jechuudha dhimmi kun jettee baay'ee dhiphattee turte jedha. Kan biraa immoo akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartiirraa dhalate jedha.
Okay? Namarraa dhalate jechuudha. Born of a woman jedha afaan Ingiliffaan. Namarraa dhalate nama dubara taaterraa, okay? Isheerraa dhalate jedhaga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu wanti jala muruu qabnu haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam nama akkuma nama kan biraa. Haa ta'u malee Waaqayyo bifa addaatiin itti fayyadame. Bifa addaatiin akkuma namoota kan biraatti fayyadamu. Waaqayyo Maariyaam qofatti kan inni fayyadamu. Namoota garaa garaatti fayyadamu. Bara garaa garaa keessatti. Musee waamee itti fayyadameera. Bifa adda ta'een. Maalallee gurguddaa amma hojjetutti ga'e Museen. Hamma Waaqayyoon fuulaaf fuulatti haasofsiisutti ga'e. Kanaafuu yommuu laaltu Waaqayyo nama akka Musee waamee bifa addaatiin itti fayyadameera. Gaaffiin qabu. Kanaafuu Museetiif nama hundumtu kabaja guddaa qaba. Museen carraa guddaa argate. Garuu salphaan turre wanti isaa. Ittiin dhufa dhimma kanatti yommuu Waaqayyo si waamu salphaa miti. Waamichi suni ba'aa guddaa wajjin dhufa. Itti gaafatama guddaa wajjin dhufa. Akkasumas immoo qomqabaa baay'ee chaalenjii baay'ee wajjin dhufa. Kanaafuu akkuma Musee itti fayyadame Waaqayyo Maariyaamittis bifa addaan itti fayyadameera. Musee duwwaa miti Abrahaamin ilaali. Namoota biyya lafaarra yeroo sana turan keessa Waaqayyo Abrahaamin waame. Ayyaanatti agarsiise. Maal ittiin jedhee Maariyaamin Gabri'eel yommuu itti dubbatu ergamichi Gabri'eel maal jedhee ergamichi isheetti mul'atee jedha lakkoofsa 28 irraa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irraa Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii nana ittiin jedheedha. Ayyaana qabeettii nana jedhamee afaan Oromootti hiikame kuni favored jedha afaan Ingiliffaan. Maal jechuudha? Ayyaana addaa kan argatte. Bifa addaatiin carraa addaa kan argatte. Jechuudha. Okay? Kanaafuu carraa addaa Waaqayyo isheetiif kenne. Abrahaamiifis carraa addaa kenne Waaqayyo. Carraa addaa. Namoota 60 miliyoonitti lakkaa'aman bara sana keessa biyya lafaarra jiraatan keessa Waaqayyo Abrahaamin kottu jedhee waame. Sababa inni nama gaarii ta'eef utuu hin taane, sababa inni nama kan biraarraa adda ta'eef utuu hin taane Waaqayyotu ijarra buufate. Ayyaanaan isa waame. Yoo seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 ilaalte waa'ee bishaan badiisaa yommuu dubbatu biyya lafaarra namoonni turan hundumtu Waaqayyo irratti fincilanii turani akka isaan badaniif Waaqayyo murteessee ture. Garuudha seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 Noh garuu Waaqayyo duratti ayyaana argateedha. Noh garuu Waaqayyo duratti ayyaana argateedha. Ayyaana addaa maal jechuudha? Bara sana keessa okay innis nama fooniiti garuu Waaqayyo maal gochuu barbaade isaa waame. Tajaajila addaatiif isa waame. Infilate. Adda isa baase. Okay Waaqayyo nama tokkotti fayyadamuu qaba. Waan Noh nama kan biraarra baay'ee nama addaa ta'eef yookiin nama cubbuun hojjenne waan ta'eef utuu hin taane maaliif booddee jireenya Noh yommuu laaltu innis deebisee machaa'ee rakkoo keessatti of kuffisee ture. Nama waan ta'eef fooni waan ta'eef. Garuu namuma dadhabaa sana Waaqayyo waame. Sababi isaa ittiin hojii hojjechuu barbaada Waaqayyo. So bara sana keessa Nohin waame. Bara Abrahaam keessa Abrahaamin waame. Kan biraamu fudhadhuu laali. Fakkeenyuma tokko duwwaan dabalee dhiisa kanarratti. Ermiyaasin fudhadhuu laali. Utuuti garaa haadha kee keessa jirtuun si filadhee Waaqayyo. Utuun hin dhalatin. Waan dinqiidha. Waaqayyotu filate. Ermiyaas waan nama caaluufi? No. Ermiyaas waan cubbuu hin qabneefi? No. Waaqayyotu Ermiyaasin hojii hojjechuu barbaade. Yeroo hundumaa Waaqayyo nama kaasa bara hundumaa keessatti. Amma gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu yommuu barbaadu immoo Waaqayyo eenyuun kaase? Maariyaamin kaase. Maariyaamin kaase akkuma namoota kan biraa. Fakkeenyaaf wangeela Ormootatti lallabuutiif eenyuun kaase Waaqayyo? Phaawulosin kaase. Sii galee? Phaawulosin kaase. Bifa dinqii ta'een itti dubbate hafuura isaa kenneefi deemee akka inni wangeela isaa utuu hin sodaatin ija jabina guddaatiin akka inni lallabu taasise. Waaqayyo bara hundumaa keessatti
Fakkeenyaaf yoo fudhatte ergasii yoo fakkeenyaaf waa'ee haaromsaa fudhatte Maartin Luuteriin kaase Waaqayyo. Egaa namoonni kun hundumtuu gati guddaa kaffalanii garuu namoota Waaqayyo bara sana keessatti itti fayyadamedha. Haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamis akkasuma bara sana keessa Waaqayyo kaayyoosaa bakkaan ga'uuf addaan ishee waame itti fayyadame. Ishee waan nama biraa caaltuufi? No. Ishee waan cubbuu hin qabneefi? No. Akkuma keenya nama turte. Garuu Waaqayyo waame itti fayyadame jechuudha. Namoonni tokko garuu maal jedhu isheen qulqullooftuudha sirumaa cubbuu wajjin waliin beektu yeroo itti jedhanii kaasantu jiru. Sirrii. Kun ammami macaafa qulqulluu wajjin. Sirrii namoonni akkas jedhanii dubbatu. Gajjallaatti gadi fageenyaan gama sanatti dhufee ilaaluu barbaada. Kanaafuu gaaffii sana booddeetti deebina warqu galatoo. So kan biraa kan nu ilaallu mee boqonnaa tokko Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34 jalqabee amma 38tti nu dubbise. Tole akkas jedha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34 jalqabee Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun si irra in bu'a, humni abbaas si in golbooba. Kanaafis mucichi si irraa dhalatu kuni qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfoofte ji'a 6ffaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseef jedhaan. Kanarrattis Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asan jira. Akka ati dubbatte anaaf haa ta'u jetteen kana booddee ergamichi iddoo dhufetti hin deebi'edhaan. Eeyyee. Argitee egaa maalittiin jedhee ergamichi Gabri'eeli hafuurri qulqulluun sirran bu'aa jedhe. Maariyaam kan isheen gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin da'uu dandeesse karaa hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun sirran bu'aa achiyoo humni abbaas si golboba. Maalittiin jedhaa jira ati akka dubartoota kan biraa dhiiraa wajjin quunnamtii gootee miti kan deessu. Ani durba attamitti kun ta'uu danda'a yommuu isheen jettu. No, hin sodaatin hafuurri qulqulluu si keessan buufata. Humni abbaas immoo sin golboba. Ilmi Waaqayyo dhufee gadameessa kee keessan buufata. Achi keessaa immoo yeroon isaa immoo gahuun dhalata. Kanaafuu waa'ee isaa yaadda'ini. Ittiin jedhe yeroo sana hin gammaddee hin fudhatte isheen. Egaa kan nuyi beekuu qabnu hafuura Waaqayyootu irra buufate. Akkuma namoota garaa garaarra hafuurri Waaqayyoo buufatee hojii isaatiif itti fayyadamaa ture Maariyaam irra buufate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna abbaatiin golbobamtee ishee keessaan akka dhalatu taasifame jechuudha. Egaa maal jedha Waaqayyoof wanti dhibu hin jiru. Inni waa hundaa danda'adhanni jedheetti dubbate. Kuni fakkeenyaan fudhachuu dandeessa. Waa'ee Elsaabeexiin kaasee ergamichi Gabri'eel. Elsaabeexiin caqaseera. Maal jedhee caqase? Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeex dhabduu jedhama kan turte. Bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf eega ulfooftee ji'a 6ffaa isheeti jedhe. Waaqayyo wanti dhibu hin jiru. Kun kan inni ta'uu danda'e Waaqayyo wanti dhibu waan hin jirreef, wanti Waaqayyoof dadhabamu waan hin jirreef Elsaabeex dubartiin abduu jedhamte, dubartiin dulloomtuun kunoo ilma godhatte. Ilma godhataa jirti. Siinis immoo Waaqayyo akkasuma kana sitti fayyadame fayyisaan biyya lafaa karaa kee dhalata. Ittiin jedhe. So kuni adda jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo argatte, hafuura Waaqayyootu irra buufate, Waaqayyo waan hin dadhabu waan hin jirreef kanaafitu karaa Maariyaamiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhalatu taasifame jechuudha. Booddee keessaa Maariyaam yommuu isheen faarfannaa faarfatte hin argina. Isaan dura garuu mee lakkoofsa 39 amma 45tti naa dubbisi.
akkas jedha Luuqaas boqonnaa 1:39 kana booddee utuu hin turiin Maariyaam kaatee ariifattee baddaatti ol baate gara mandara Yihuudaa dhaqxe mana Zakkaariyaasitti ol galtee Elsaabeetin nagaa gaafatte yeroo Elsaabeet nagaa Maariyaamin dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessaa in burraaqe Elsaabeet yommus hafuura qulqulluudhaan in guutamte sagalee ishees ol fudhattee dhageessiste ati dubartoota hundumaa irraa eebbifamtuudha mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha jedha amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka na dubbistuuf ulfinni hammana ga'u eessaa anaaf ta'ee akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'een mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa hin burraaqe abdiin gooftaa kenne akka raawwatamu beektee kan amante attam kan ayyaanumtedha jetteedha. Egaa Elsaabeettu akkas jedha. Elsaabeeti akka isheen ulfoofte yommuu dhageesse Maariyaam isheen kan isheen jiraattu magaalaa Naazreet keessa. Magaalaan Naazreet immoo akka laga gammoojjiiti. Galiilaa naannoo Galiilaa galaana Galiilaatti baay'ee fagoo miti qarqara isaa miti irraan fagaata garuu naannoo sanarraa baay'ee fagoo miti achi kaatee eessatti ol baateedha Yihudaatti baddaatti ol baate gara bulchiinsa Yihudaatti okay Yihudaatti ol baatee sababiin isaa Zakkaariyaasii kan inni jiraatu Yihudaa keessa okay kutaa biyya Yihudaa jedhamu keessa Yihudaatti ol baatee achitti mana Zakkaariyaasitti yommuu wal dubbisanii mucaan garaa ishee keessaa burraaqeedha. Kan Elsaabeet. Elsaabeet immoo hafuura Waaqayyootiin guutamte yeruma san. Yeroo hafuura Waaqayyootiin guutamte maal jette ati dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamteedha. Dhuguma kan eebbifamteedha Maariyaam. Sababiin isaa ayyaana addaa argatte. Ayyaana addaa. Isheenis booddee dhaloonni hundumtuu eebbifamtu jedhee na waama. Jettee dubbatteetti Maariyaamis gara booddeetti. Sababi isaa carraa addaa argatte dhuguma eebbifamtuudha. Garuu ishee duwwaadhaa kan eebbifame no. Akkuma siin jedhee warra Waaqayyo sila hojii garaa garaatiif kaase isaanis eebbifamoodha hojii Waaqayyoo. Kennaa Waaqayyotti kenne. Imaanaa Waaqayyotti kenne warri baatanii sirriitti bakkaan ga'an. Kan isheen jette booda keessaa Elsaabeet maal jette? Abdiin gooftaan kenne akka raawwatamu beektee kan amante attam kan ayyaanumteedha jedhe abdii gooftaa kennetu jira isa eegaa turan ijoolleen Israa'el hin dhufa Masiihichi jedhanii eegaa turan Isaayaas boqonnaa 7:14 irratti akkuma barreeffamee jiru kunoo durbiin ulfoofte ilma sindeessi maqaasaas Amaanu'eelitti moggaafti inni jedhame suni ijoollee Israa'eliif iddoo guddaa qaba ture yoom dhufa jedhamee eegama ture Maariyaam sana dhageesseetti Maariyaam yommuu Gabriel kunoo sirraan dhalate mutti jedhe jalqaba waan isaan gallee fi eeyyee namoonni baay'een waan dubbatanii fi guyyaa tokko durbiin ulfoofti jedhanii waan eeganii fi guyyaa tokko Masiihichi karaa durba duudaa hin dhalate jedhanii waan eeganii fi waan sana isa ta'innaa jettee yommuu Gabrielitti dubbate gammaddee turte haa ta'uyyuu malee hin galleef akkamittiin ta'uu danda'a jette ani durbaa jette hin heerumne an eenyu wajjinuu saalquunnamtii godhee hin beeku kanaafuu akkamittiin ulfaa'uu danda'a isaaf yaaddee hafuurri Waaqayyoo sirran buufata humni abbaas si golboba kanaafuu mucaati deessus yookiin mucaati ulfooftu maal jedhamee waamamattiin jedhe Yesuus jettee moggaafta inni ilma Waaqa jiraataan jedhama ittiin jedhe so Maariyaam yommuu laaltu carraa addaa argatte. Namoonni baay'ee Yesuus ilma Waaqayyoo akkamitti ta'a Waaqayyoo dhaluu hin dhashuu iddoo jedhanitti iddoo kanatti Gabrieltu jalqaba oduu gammachiisaa kana dubbate jechaadha. Inni ilma Waaqayyoo jiraataa hin jedhama jedhee ergamaan ofiisaati afaan isaatiin iddootti mirkaneessedha jechaadha. Sirriidha. So inni saba isaa cubbuu isaanii irraa isaan fayyisaadha. Wangeela Maatewos keessatti immoo fayyisaa ta'uunsaa sirriitti beekamaadha jechuudha. So haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam akka nama Waaqayyoon amanamummaatiin tajaajiletti yommuu laaltu
baay'ee carra qabeettii turte. Eebbifamtuu turte. Dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhaa itti sirriidha. Dhaloonni hundumtuu carraa addaa argatte Maariyaam. Carraa sana immoo amantiitiin fudhattee isheef salphaan turre. Garuu amantiitiin fudhattee Waaqayyoof abboomamtee Waaqayyo immoo ishee eebbise. Kana jechuun garuu isheen nama miti yookiin namarraa adda jechuun nama garuu carraa kennameefitti nama fayyadamte Waaqayyo namatti fayyadame Waaqayyo nama tajaajilteedha jechuun dandeenya. Yoom achi booddee Maariyaam faarfannaa isheen faarfattame Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 46-56tti nu dubbisi. Hamma ta'e isaa ilaalaa deemna. Tole faarfannaa Maariyaam jedhaani Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 46 keessa. Maariyaam yommus garaan koo gooftaa kootiif hooqubaa dhiyeessaa hafuurri koos Waaqayyoo fayyisaa kootii in ililchaa inni gaddeebituu garbittii isaa yaadateera hoo egaa ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeetti anaan jedhu. Dhaabadhu gaasitti argitee Maariyaam yeroo faarfannaa kana faarfattee maal jettee faarfattee garaan koo gooftaa kootiif hooqubaan dhiyeessa. Waaqayyoon gooftaa kootiitti. Hafuurri koos Waaqayyo fayyisaa kootti in ililcha. Waaqayyoon fayyisaa kootiitti. Sigale namni cubbuun qabne namni yakka hin qabne namni fayyuun isaan barbaachifne Waaqayyoon fayyisaa kootiin jedhu. Isheen garuu Waaqayyoon fayyisaa kooti jetti. Okay? Inni gaddeebii garbittii isaa yaadateera. Okay? Isheen of hin jetti gaddeebituudhaani. Garbittii Waaqayyoo ta'e. Waaqayyotu carraa kana naaf kenne. Ani gaddeebituun ture. Jetti sigale achiyoo egaa ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeettii jedhaan jedhu dhuguma ayyaana guddaa argatte favored okay Waaqayyotu ayyaana kenneef waan naaf malu miniidha waansaa okay ayyaana Waaqayyootiinitu carraa kan argatte waan nama caaltuuf miti waan cubbuun qabaanneef miti waan nama hin taaneef miti namuma akkuma keenya garuu Waaqayyo carraa kenneef akkuma qulqulloota warra kaaniif carraan kenname isheefis carraan kenname garuu carraa garaa garaadha kan kennameef durbi lama gooftaa Yesuusiin da'uu hin dandeessu namni lama carraa kan argachuu hin danda'u ishee mata argate ishee immoo Waaqayyotu waame kanaafu namoonni maal naan jedhu jettee ayyaana qabeettii naan jedhu dhuguma ayyaana qabeettiidha lakkoofsa 49 irraa kaasa 49 irraa immoo Waaqayyo inni danda'aan waan guddaa anaaf godhe maqaan isaa qulqulluudha. Araarri isaas dhaloota hamma dhalootaatti warra isa sodaatan irratti irree isaatiin aangoo isaa mul'isee warra kooranis yaada garaa isaanii wajjin bittimse. Gooftota ol of qaban teessoo isaanii irraa isaan buusee warra gad of deebisanis ol isaan kaase. Galatoom. Egaa maal jettee itti fuftee faarfatte Waaqayyo ni danda'an waan guddaa naaf godhe. Warra ani jira jedhanii warra aangoo qabna jedhanii aangoo isaanii irraa buusee Waaqayyo maal godheetti warra gad deebi'oo yaadate. Maal jechuu isheeti ana nama gad deebituu na yaadate Waaqayyo nama kanaaf hin malle na yaadate jedhaa jirti jechuudha. So wanti nuyi hubachuu qabnu garuu Waaqayyo yommuu ayyaana addaa namaaf kennu yommuu carraa addaa akkasiitiin tajaajiluuf si waamu ba'aa guddaatu sirra jira. Okay? Qomqabaa baay'ee qorumsa baay'eetu sitti dhufa. Seexannis gufachiisuuf si dadhabsiisuuf baay'ee sitti fida. Namni baay'een Waaqayyoon filamuun barbaada. Hojii Waaqayyoo hojjechuun barbaada. Iji Waaqayyoo akka sarara bu'uun barbaada. Garuu wanti sun baatee dhufu baachuun barbaada. Sigalee ba'aa duukaa dhufu sana dhiibbaa duukaa jiru sana qorumsa duukaa dhufu sana baachuun barbaadu. Sigala. So salphaan turre Maariyaamiif. Dhugaan wallaansoo baay'ee ture. Wallaansoo baay'eetu jalqabaa isheen durba jedhamtee utuu beekamtu ulfooftee argamte. Safuu bara sana keessa jiru immoo akka waan cabsiteetti ilaalama. Akka safuu guddaa cabsiteetti akka wanta ejja gooteetti ejja keessaa immoo utuun heerumin ejjuun waan hin yaadamne ture bara sana keessa. Kanaafu kana gooti jedhameeti kan isheen ilaalamte jedhamteeti kan isheen ilaalamte.
kana namatti illee dubbachuun ijaan jabaan. Kanarraan kan ka'e abbaa inni ishee fuudhuuf ture Yoosef. Ni booddee ishee fuudhittiin jedhame. Isheen kaadhimamte sun. Isheen kaadhimamteef suni Yoosefi ittillee himuun sodaatte. Booddee garaa ishee ilaalee edii gaaffiin isa keessa bule jechuudha. Garaan ishee guddataa yommuu deemu maal wanti kun jedheetu maal jedhee dhiise? Hin dhiise akkasumatti jedha. Dhoksaatti too. Dhoksaatti Waaqayyoon nama sodaatu waan tureef jedha. Sin ajaa'ibu? Eeyyee. Inni iyyuu carraa addaatu kennameef Yoosefiifu. Inni iyyuu hojii guddaatu itti kenname. Sana booddee innis dhiphina guddaa keessa darbe. Namni inni fuudhuuf jedhu, dubartiin inni fuudhuuf jedhu yookiin durbi inni fuudhuuf jedhu ulfooftee argamuun isaaf waan salphaa miti. Eeyyee. Wallaansoo cimaadha. Warra isheetiif wallaansoo cimaadha. Yaadime. Eeyyee. Baay'ee rakkisaa ture. Garuu Maariyaami yommuu itti gaafatamuun sun itti kenname hin fudhatte jechuudha wanta sana. Yoosefiif garuu yeroo sana ergamaan mirkaneesseefii ture miti hin dhiisiin ofitti fudhadhu. Eeyyee. Sababiin isaa shakkii keessa isaa bule waan ta'eef. Shakkiin waan keessa isaa buleef wangeela Maatewos keessatti yoo ilaalle hin dhiisiin isheen namarraa mini hafuura qulqulluurraa ulfoofte waan ta'eef hin fuudhii. Haadha manaa kee fudhadhu. Ofirratti fudhadhu ittiin jedhe. Hin mirkaneesseef. Kanaafi salphaan turre sana booddee immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos da'uumaafu amma muka isheen dhiphatte yaadatta. Augustus Qeesaar mootichi jedhamu mootiin biyya Roomaa namoonni biyya Yihudaa jiran hundumtuu akka galmaa'aniif yommuu murteesse namni lafa naannoo dhaloota isaanii dhaqanii galmaa'utu irra ture. Kanarraan kan ka'e Yoosef naannoon isaa naannoo Beetliheem waan ta'eef gooftaan keenya Maariyaam haati gooftaa keenyaa fi Yoosef ishee harreerra kaa'ee ulfa turte Beetlihemitti geesse jechuudha. Yaadi karaa dheeraa deemte ulfa taate. Achitti immoo deesse. Maal keessatti deesse? Dallaa isaa keessatti deesse. Dallaa horii keessatti sun salphaa sitti hin fakkaatin. Dhiphina guddaa baatte Maariyaam. Rakkina guddaa keessa dabarte Maariyaam. Sana booddee daa'ima ishee nan ajjeesa jedhe Heroodis. Kanaafuu fuudhanii biyya Gibxiitti baqachuutti isaan irra ture. Yoosefii wajjin. Yoosefis Maariyaamis rakkoo guddaa danda'an jechuudha. Sana qofa miti. Booddee Macaafa qulqulluurraa yoo ilaalle Maariyaami wantuma kana sirriitti hubachuutiif salphaan turreef isheedhaaf. Dhiphina garaagaraa wangeelli Luqaas boqonnaa 33 lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 33 meenuu dubbise. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 33. Akkas jedha. Abbaan mucichaa fi haati isaas waan Simi'oon waa'ee mucichaaf dubbate hundaa in raajeffatan. Simi'oon yommus isaan eebbisee Maariyaam haadha mucichaatti immoo kunoo mucaan kun dhaabbatee jira. Saba Israa'el keessaa baay'een isatti gufatanii in kufu. Baay'een immoo isaan in ka'u. Akkasuma namoonni baay'een milikkita dhaabbatee jiru kana mormanii irratti in dubbatu. Yaadni inni dhokataan garaa namoota baay'ee keessaa bakkeetti ba'ee akka mul'atuuf. Siin immoo gaddi akka billaa qaramaa onnee kee si waraana. Si waraana jedheedha. Simoon kun nama dhalachuu gooftaa Yesuusin eeggachaa ture jechuudha. Eeggachaa turedha. Eeyyee hin dhufa jedhee eeggachaa ture. Hafuurri qulqulluun dhaqettiin jedhee yommuu gooftaa Yesuus gara mana sagadaatti geessanii yeroo sana dhaqee jechuudha. Yommuu harkaa fuudhee ilaalee Waaqayyoon guddaa galateeffate gajjallaatti yoo ilaaltu amma na geggeessuu hin dandeessa ittiin jedhe. Sababiin isaa hafuurri qulqulluun kanaan dura masiihichi utuutiin du'iin hin dhalata ija keenya hin argita jedhee itti dubbatee ture. Kanaafuu abdii guddaatiin eega ture. Yommuu isaan gara mana qulqullummaatti isa fidanii ka'ii kottu ittiin jedhe. Hafuurri qulqulluun kunoo inniti abdiitiin eeggataa turte sun amma mana qulqullummaa keessa jira. Ka'ii kottu ittiin jedhe. Gara mana qulqullummaa dhaqee Maariyaam harkaa mucicha fuudhee maal godhe jedha?
Ineebbiseedha. Ineebbisee jedha. Sana booddee garuu Maariyaamiin waan inni jedheen dubbachuu barbaade. Yeroo kanatti dhiyaatee Waaqayyoon galateeffachaa warra furii Yerusaalem eeggatan hundumaatti waa'ee mucichaa dubbatteedha. Isheen immoo Haannaa dubartii jedhamtudha. Garuu lakkoofsa 35 irraa yaanni inni dhokataan garaa namoota baay'ee keessaa bakkeetti ba'ee akka mul'atuuf siin immoo gaddi akka billaa qaramaa onnee keessi waraana ittiin jedhe. Inni faayisaa guddaa ta'a. Inni nama baay'eetiif Israa'el kufaatii isheef ka'uu isheetiif sababa ta'a. Warri isa fudhatan hin ka'u. Warri isa jibban yookiin isaan morman hin kufu. Ati garuu jedhe Maariyaamiin. Gaddi akka billaa qaramaa onnee kee waraana yookiin garaa kee laphee kee si waraana. Hin dhiphatta ittiin jedhe. Maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni fannifame haati isaa haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam dhaabattee ilaalti. Boo'a dhiphata. Gidiraan sun hundinuu keessa ishiin waliin turte. Eeyyee kun salphaa miti isheedhaaf. Salphaa miti. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 amma 27 yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu inni fannoo irratti dhiphataa jiru haadha isaa gad ilaalee hin gaddeef. Yaa dubartii nan ilaa ilma kee. Yaa obboleessa nan ilaa haadha kee ittiin jedhe. So baay'ee akka isheen gadditu waan beekeef gooftaan dhiisi waa'ee koo hin gaddini. Ati immoo eeggannaa godhiif isheetiif jedhe salphaa hin turre jechuudha. Wanti ishiin keessa dabarsite sun. Wanti ishiin keessa dabarsite. Kanaaf Maariyaam sana baattee dabarte. Amma gara gaaffii ati sila kaafteetti akka dhufnu barbaada. Namni baay'een Maariyaamiin akka isheen qulqulluudha, isheen cubbuu tokko qabaattee hin beektu, kanaafuu isheen nu araarsitii, isheef sagaduu qabnaa, karaa ishee Waaqayyoon kadhachuu qabnaa jedhu. Kun akka ilaalcha macaafa qulqulluutti attamitti ilaalama isa jedhu akka ilaaluun barbaada. Egaa Maariyaamiin iddoo addaa kennuufiin kan jalqabe, kan jalqabame jaarraa arfaffaa keessa jedhama yamanama. Afaan Ingiliffaatiin Veneration of Mary. Maariyaamiin iddoo addaa kennuufi. Bara sana keessa Maariyaamiin duwwaamin kan namoonni qulqulloonni iddoo bakka addaa kennaafi turan. Qulqullootaan kadhachuu kan jalqaban. In fact, wanti kun kan inni jalqabe namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jedhanii ajjeefaman. Dhibaafatamanii isaaniin maal jechuutti ka'anii iddoo addaa qabu jedhamuutti ka'e. Isaan kabaja guddaa argachuutti ka'an. Booda keessa garuu namoota kan biraas qulqulloota jedhanii iddoon kennamuufitti ka'e. Achi booddee akka seenaan dubbatu gara jaarraa ja'affaa keessa Maariyaamiin garuu adduma baasanii waldaan bara sana yookiin amantoonni bara sana keessa turanii adduma baasanii Maariyaamiin jaarraa ja'affaa keessa jechuudha. Waldootuma kiristaanaati kun. Kiristaanotumatu. Kiristaanotumatu Maariyaam adda ta'uu qabdi. Maalirraa ka'aniiti jettee yoo ilaalte yommuu seenaa kiristaanummaa dubbiftu dhatte maalirraa ka'anii akka godhu jalqaba namoonni maal jechuu jalqabanii barumsa sobaa jalqabe. Heresy barumsa sobaa jalqabe waldaa kiristaanaa keessatti. Maal kan jedhu barumsi ni jalqabaa Yesuus nama fakkaate malee nama hin turre kan jedhu jalqabe. Waaqayyoo kun immoo maalirraa jalqabe sitti fakkaate falaasama warra Giriik. Falaasamni warra Giriikii dualizim jedhama. Maal jechuudha? Lubbuun nu keessa jirtu qulqulluudha. Garuu foonni keenya xuraadha. Foonni keenya maatarii biyya lafaa kanaati. Waan biyya lafaa kanaa. Akkuma warra kana jechuun maatar jennee afaan Ingiliffaan kan waamnu wantoota naannoo keenyatti argaman isarraa hojjetame foonni keenya waan ta'eef inni xuraara. Addunyaan kun xurooftuudha. Garuu lubbuun keenya Waaqayyoo irraa fudhanne waan taaneef isheen addaa jedhani. Barumsi lubbuun hin baatii hin duutuu lubbuun akkasii jedhu kun achirraa dhufe jechuudha. So kanarraan kan ka'e Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuguma Waaqaa ilma Waaqaati garuu ni foon uffachuu hin danda'u. Xuraa'uu hin danda'u.
jedhanii barsiisu turan. Afaan Ingiliffaan docetism jedhama. Maal jechuudha? Fakkaachuu jechuudha. Hin fakkaate, foon fakkaate malee nama miti. Nama fakkaate malee nama miti jedhani. Garuu wangeela hojii dhiifama ergaa Yohaannis keessa yoo ilaalte barumsa sana Yesuus Kiristoos fooniin dhufee dhalachuu isaa kan namanni caalaa inni sobaan hin jiru jedhee barreessa. Jalqabeeti barumsa sobaa sun kan jalqabee jiru. Achi booddee immoo Gnosticism barumsa jedhamu dhufe. Maachuudha hin beennu. Maal akka inni ta'e hin beennu. Yesuusin. Kan jedhamu dhufe. Waaqayyoon beekuu hin dandeenyu. Wanti amantiin dhugaadha ta'es soba ta'es beekuu hin dandeenyu. Beekuun hin danda'amu. Gara jedhamutti immoo dhufani. Kana hundumaa gaa mormuutiin maal jedhu? No, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin dhalate. Maariyaam irraa dhalate. Kanaafuu wanta haalamuuti kuni. Kanarraan kan ka'e Maariyaam iddoo addaa qabaachuu qabdi. Barumsa jedhu seeniga. Booda keessa Yesuus attamittiin foonii cubbamaarraa dhalateetu attamittiin qulqulluu ta'a. Isa jedhu sanaaf deebii kennuuf jedhanii amma maal jedhan? No, Maariyaam mataan isheeyyuu cubbuun qabdu jechuutti kaa'ame. Seegalee bifa kanaan egaa barumsi suni waldaa kiristaanaa keessa kan galuu jalqabee jechuudha. Garuu haadha waldaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo ilaalte hojii ergamoota boqonnaa 1:14 irratti erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee samiitti ol ba'eeyyuu bartootuma warra kaanii wajjin kadhannaa kadhatti turte. Bartootuma warra kaanii wajjin turte. Mee hojii ergamoota boqonnaa 1:14 nuu dubbisi. Akkas jedha hojii ergamoota boqonnaa 1:14 irraa. Isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin Maariyaam haadha Yesuus obboloota isaa wajjinis yaada tokkoon kadhataaf of kennanii turan jedhaan. Argite? Meerra deebi'ime? Lakkoofsa 14 isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin Maariyaam haadha Yesuus obboloota isaa wajjinis yaada tokkoon kadhannaaf of hin kennan jedhan. Kadhannaaf of kennanii turan. Akkuma bartoota warra kaanii ati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garba waldaa bara jalqabaa keessa isheenis akkuma warra kaaniin kadhatti turte. Akkuma warra kaaniin soomti turte. Akkuma warra kaaniin waaqessi turte. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis akka addaatti isheen ilaalu. Akkuma nama waaqayyo carraa kenneef sirriidhaan kabaju nama waaqayyo carraa kenneefidha. Isaanuma wajjin waaqayyoon waaqeffatti turte isheenis jechuudha. Malee nama addaa taate miti. Namoonni tokko yeroo baay'ee egaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii addaa jedhanii yommuu dubbatanii macaafa mul'ataa boqonnaa 12 keessatti dubartii wayyaa adii uffatte tokkoon argee gonfoo 12 mataarraa kan qabdu jedhee dubbata. Isheen haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamii jedhanii dubbatu namoonni baay'een. Garuu suni dhugaasa of yoo ta'e haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos utuu hin taane waldaa kiristaanaati kan inni bakka buutu, kan isheen bakka buutu. Sababiin isaa isheen dubartii qulqullooftuudha. Mul'atuma boqonnaa 17 keessatti immoo yoo ilaalte dubartii kan biraa argita. Dubartii ejjituu. Siigale kanaaf warri kun lamaan faallaa waliin. Dubartii isheen qulqulluun sun waldaa kiristaanaa ishee dhugaa qajeelaan barsiiftuudha. Dubartii isheen ejjituun sun immoo waldaa barumsa sobaa barsiiftuudha. Isheen bishaan irra dhaabattee turte jedha. Isheen dhiifama mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 keessa dubartiin sun eeyottiin jedhe isheen Baabiloonii. Baabiloon ejjituu. Baabiloon ishee ejjituudha jedha. Maal ittiin jedha lakkoofsa 5 irraa maqaan dhokataan Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi wanta ceeggaasisaa biyya lafaa jedhu tokko immoo adda isheetti caafamee ture jedha dubartii ishee ejjituu sana. Isheen kuni Baabiloon jechuun immoo waliin makaa jechuudha. Waliin makaa jechuun barumsa sobaaf barumsa dhugaa waliin maktee kan barsiiftu waldaa sobaa jechuudha.
Okay? Waldaa biyya lafaa kana keessatti dhugaa waaqayyoo jallifte jechuudha. Dubartiin isheen boqonnaa 12 keessatti immoo heeramte garuu waldaa ishee qulqulluu waldaa dhugaa waaqayyoo barsiiftu ishee seexanni ishee ari'atu jechuudha. Okay? Ishee seexanni ishee ari'atu jechuudha. Argitee dubartittiin lakkoofsa 12 immoo eenyu dubbisme sanaa hojii wal qabsiisiiti. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Akkas jedhaanii egaa yaa bantii waaqaa warri isa keessa jirtanis gammadaa. Yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessanitti waan gad bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aareera jedhe. Seexanni itti aare. Lakkoofsa 17 irraa immoo lakkoofsa 17 irraa immoo yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'ettis jabaatanidha. Bineensichi sun immoo cirracha galaanaarra in dhaabbatee jedhaan. Galatoo. Egaa bineensi akka jawwee sun seexan jechuudha. Dubartittii taare. Dubartittiin haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tun taane Maariyaam tun taane waldaa kiristaanaati. Sababiin isaa isheen dubartittii yommuu dhabeetti yommus bineensichi akka jawwee suni dubartittii sana taare sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqee jedhe. Warra Yesuus amanan warra isa hordofanitti lola kaasuu dhaqeedha. Egaa waldaa kiristaanaa seexanni akka inni ari'atu argite jechuudha. Egaa namoonni tokko kuni haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka buuti jedhanii waan yaadaniifan dhimma kana kaasuu barbaade. Egaa waldaan kiristaanaa yeroo ta'etti maal jechuu jalqabde Maariyaami cubbuuyyuu hin qabdu gonkumaa jechuutti ka'an. Afaan Ingiliffaan Immaculate Conception jedhama. Immaculate Conception jechuun kuni cubbuu malee ulfaamte Maariyaamiyyuu. Okay? Jalqabumayyuu. Haati ishee yommuu Maariyaamiin ulfoofte jedhanii dubbatu. Bifuma addaan cubbuun haadha isheetii akka isheettiin dabarre godhamte eegumsa addaatiin uumamte. Kanaaf cubbuu tokko iyyuu hin qabdu. Kana jechuun cubbuun addaamirraa ilmaan addaamitti darbee Maariyaamitti hin dabarreedha. Isa Immaculate Conception kan jedhamu cubbuu tokko malee ulfaamte isheenii. Ulfoofte min isa isheen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mucaa qulqulluu ulfoofte waa'ee isaa mini kan nuyi dubbataa jiru. Maariyaam mataan ishee haati ishee yommuu ishee ulfoofte isheen cubbuu tokko iyyuu maleeti kan isheen ulfaamte cubbuu tokko maleeti kan isheen dhalatte jedhu. Garuu kuni bu'uura macaafa qulqulluu waan tokko hin qabu. Akkuma silasiin jedhee Yesuus Kiristoos waaqayyoommoo foon cubbamaarraa dhalachuu hin danda'u kanarraan kan ka'e isheen cubbuu tokko iyyuu hin qabdu jedhanii kanarraan kan ka'e immoo maal jechuutti ka'anii Maariyaam cubbuu hin qabdu namaan olii adda isheen jechuutti ka'an. Akkuma amantii garaa garaa keessatti keessumaa amantii tokko keessatti geggeessaan amantii sana cubbuu hin qabu jedhanii amanu. Isa qofa mini isaan amantii kiristaanaan ala kan ta'an sii galee cubbuun qabu geggeessaan amantii sanaa raajiin amantii sanaa cubbuun qabu jedhanii yaadu. Jalqabaa qabee waaqayyo ifa wayii godhee adda baasee isa uumee jedhanii yaadu. Garuu waan isa dhugaarraa fagoodha. Dhugaa. Paaster garuu gara yaada keenya gara xumuraatti waan itti kan dabaltan barbaadu maa inni egaa Phaawulos keessumaa kitaabota 13 barreesse isa immoo dabalatee keessumaa bartoonni Yesuus wajjiniin turan kitaabota garaa garaa baay'ee barreessan. Waa'ee fayyinaa wajjiniin kallattiidhaan wal qabsiisanii waa'ee Maariyaam keessumaa hojii ergamootaa booddee wanti barraa'ee jira. Maariyaam haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina keenya wajjiniin kallattiidhaan waan walitti shiifutu jira. Gaaffii baay'ee gaariidha kun. Waan tokko hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Akkuma siin jedhee hojii ergamoota boqonnaa 1:14 keessatti bartoota warra kaanii wajjin akka isheen kadhataa turteen dubbata macaafni qulqulluuni. Kana jechuun isheenis akkuma warra kaanii obboloota Yesuus wajjinis jedha macaafni qulqulluun akkuma warra kaanii namoota wajjin kadhataa turte.
Okay? Akkuma gooftaan macaafni qulqulluu wangeela Maatewos keessatti dubbatu dhiisin haadha manaa kee fuudhiitti hin jedhe. Namoonni tokko tokko Maariyaamii umurii ishee guutuuyyuu durba turte. No, amma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deessutti durba turte. Sana booddee garuu akkuma nama kan biraa abbaa manaa ishee wajjin jiraattee dabarte. Jedhamee amanama. Sababiin isaa isheen sana booddee durba turte wanti jedhu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. In fact, garuu Yoseefiin akka isheen isaa wajjin turte. Booddee keessa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamu maybe yeroo sana Yoseef du'eera jedhamee amanama. Sababiin isaa gooftaan Yesuus Yohaannisiin kunoo haadha kee jedhee fuudhee galinni immoo. Sana booddee Yoseef umurii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 12 erga fixee booddee iddoo baay'eetti seenaan isaa hin ka'u kan Yoseef. Kana jechuun gooftaan Yesuus waggaa 12ffaa isaatii jalqabee amma inni cuuphamutti deebisee seenaan isaa hin barreeffamne waan ta'eef. Waa'ee Yoseef. Waa'een Yesuus iyyuu hin barreeffamne waan ta'eef wangeela keessatti waa'ee Yesuus deebisee kan inni barreeffame Yesuus cuuphamuu isaa irratti jalqabeeti immoo kan tajaajila jalqabuu isaa irratti jalqabeeti kan barreeffame. Kanaafuu seenaan gidduu sana jiru hin barreeffamne Yoseef gidduu sanatti du'eera jedhamee amanama. Sii galee kanarraan kan ka'e isheen mana Yohaannisiitti galte sana booddee jedhamee amanama. So haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Yesuusiin da'usheetti ayyaana qabeetti turte, carra qabeetti turte, Waaqayyotti fayyadameera. Sana booddee garuu Maariyaam cubbuu keenyaaf gumaacha isheen gootu nuuf jettee kadhannaa isheen kadhattu yookiin karaa ishee kadhannaa nu kadhachuu qabnu fayyinni karaa ishee nuuf ta'u waan tokko macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru. Macaafni qulqulluun ifa godhee dubbata. Fayyinni kan argamu Yesuus Kiristoos amanuudha. Nuuf Yesuus Kiristoos gidduu waan tokko hin jiru. Nuuf Waaqa gidduu kan jiru, Waaqa Abbaa gidduu kan jiru Yesuus Kiristoos. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu. Nuuf isa gidduu eenyuyyuu hin jiru. Nami kan biraan hin jiru. Akka macaafni qulqulluun jedhutti. Mee kallattiidhumaan jechaadha. Eeyyee. Kan si ajaa'ibu dhaloota Kiristoos booddee bara 431tti Council of Ephesus yookiin immoo maree magaalaa Efesoonitti geggeeffame ture. Waldoonni bara sana keessa turan. Bara sana dhaqanii yeroo jalqabaatii fi Maariyaam haadha Waaqaati. Kanaafuu isheen iddoo addaa qabdi. Okay? Theotokos jedhama afaan Giriikiin. Haadha Waaqaati isheen iddoo addaa qabdi kan jedhamu jalqabe. Yoom bara 431. Council of Ephesus jedhama. Achi jalqabe. Officially isheen nama akkuma keenyaa mini isheen addaa kan jedhamu jalqabe. Sana booddee immoo bara 1854 dhiyeenya kana jechuudha. December 8 bara 1854 wanti barsiifni Immaculate Conception jedhamu kana yookiin immoo Maariyaam gonkumaa haati ishee cubbuutiin isheen deenye. Yaada sana Paaphaasiin waldaa Kaatoolikii okay, Pope Pius Salgaffaa Paaphaasii jedhamantu maal jedhanii moggaasanii Yesuusi Maariyaamii gonkumaa cubbuurraayyuu adda gonkumaa cubbuu jetteen beektu sana booddees cubbamtumni gonkumaadha. Garuu akkuma sila dubbadde wangeelli Luqaas keessatti fayyisaa kootti. Yesuusiin Waaqayyo fayyisaa kooti jetti cubbuurraa kan ishee fayyisu jechuudha. Kanaafuu yeroo sana maal jedhanii ergamoota hundumaa gararraatti jedhanii labsanii qulqulloota hundumaa gararraatti isheen qulqulluudha. Siigale ergamoota hundumaa gararraatti qulqulloota hundumaa gararraatti isheen qulqulluudha cubbuu tokko hin qabdu. Kanammoo sammuun namaa hubachuu hin danda'u. Kana kan hubachuu danda'u Waaqayyo duwwaadha. Kanarraan kan ka'e labsii isaan baasan suni maqaa qaba. Labsii maal jedhu baasan sitti fakkaate Ineffibilis Deus jedha. Afaan Laatiiniitiin. Maal jechuudha? Waaqa isaa hin dogoggorretu kana godhe. Jedhameetu dubbata. Garuu kun dhugaadhaa macaafa qulqulluu keessaa. Kanarratti hundaa'uudhaan namoonni Maariyaam nu araarsiti kan jedhani. Kanarratti hundaa'uudhaan namoonni Maariyaam nu kadhatti kan jedhani.
Garuu kun macaafa qulqulluu wajjin hin deemu. Okay? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2:1 yaa ijoollee koo cubbuun hojjetina. Garuu isin keessaa namni yoo cubbuu hojjete maalidha? Abbaa biraa kan nu araarsu. Araarsituu qabna yookiin abukaattoo akka jechuuti araarsituu kan nuuf dhaabatu kan nu araarsu qabna. Advocate jedha afaan Ingiliffaan. Okay? Kan nu dhaabatu qabnaadha malee Maariyaam hin jedhu qulqulloota kan biraatis hin jedhu. Kana jechuun nuyi Maariyaamin hin kabajnu Maariyaamin hin tuffannu. No, eeyyudha nuyi kan ishee tuffannu. Nu hin kabajna maaliif nama Waaqayyo carraa kenneefidha. Hin jaallannaanis nama Waaqayyotti fayyadamedha. Seenaa fayyina ilmaan namaa keessatti yeroo hundumaa yaadatamti. Gaaffii hin qabu Waaqayyotti itti fayyadame waan ta'eef. Garuu ishee qofatti mini Waaqayyo kan fayyadame. Phaawulosittis fayyadameera, Museettis fayyadameera, Abrahaamittis fayyadameera, Phexrosittis fayyadameera. Gita garaagaraa fi haala garaagaraan yoo ta'e iyyuu. Akkasitti kan ilaalamuu qabu. Argitee sodaan baay'een jiru Maariyaam nu araarsiti waan ta'eefi kanaafuu ishee kadhanna. Haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam akka nu godhi jedhanii Waaqayyoon kadhama ishee kadhatu har'a. Kun macaafa qulqulluu keessatti fudhataman qabu. Fudhataman qabu. Sababi namoonni tokko maal jedhu maal ta'a nuti yoo ishee kadhanne nuti walii kadhachuu hin dandeenyu. Walii kadhachuu hin dandeenyu. Garuu ishee kadhachuu hin dandeenyu. Ergamootas kadhachuu hin dandeenyu. Haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaaminis kadhachuu hin dandeenyu. Jalqabaa akka macaafni qulqulluu yommuu ilaaltu kallattiin barreeffamee hin jiru kan nuyi amannu Maariyaami duutee awwaalamtee jirti. Sii galee macaafni qulqulluun du'aa ka'uu ishee waan tokko hin dubbatu. Macaafni qulqulluun nama ta'uu ishee duwwaa dubbata. Kanaafuu Maariyaam duutee awwaalamtee boolla keessa jirti jennee amanna. Kana jechuun ishee salphisuu yookiin ishee xiqqeessuu no Waaqayyo ishee kabajeera garuu isheen amma boqonnaarra jirti akkuma nama kaanii. Akkuma Abrahaam fa'a akkuma raajota warra kaanii boqonnaarra jirti. Akkuma Phaawulos fa'a boqonnaarra jirti. Akkuma Daawit fa'a jennee amanna jechuudha. Roomee 8:34 irratti kan isin araarsu kan nu araarsu Yesuus gooftaa keenya Kiristoosii jedha cubbuu keenyaaf kan nu araarsu. Ximootewoos duraa boqonnaa 2:5 dubbisa xumura. Ximootewoos duraa boqonnaa 2:5 irraa akkas jedha. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha jedhaan. That's it. Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ate. Waaqayyo tokkicha. Inni Waaqaaf nama gidduu jiru immoo tokkicha. Innis immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha. Amma namoonni akka isaan hubatan kan hin barbaadu. Kun namoota baay'eetiif wanta baay'ee isaan quuquudha. Maariyaam nu araarsitu isa jedhu macaafa qulqulluu jedha namni. Kan nu araarsu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Araarsuu yaada jedhu garuu namoonni hubannaa qabaachuu qabu. Araarsuun kun Waaqayyo gara jabeessa ta'ee namni kan biraa maaloo abaluun naa oolchi maaloo abaluun naa oolchi kan jedhamu miti. Amma namoonni tokko sababa haadha keef jettee jedhanii kadhatu gooftaa yookiin immoo Maariyaamiin ilma kee nutti araarsi maaloo ilma kee nutti araarsi jedhu. No, isheen gaafa yaaddu dhaabattii kana hundumaa araarsaa ooltii ta'e addaatu jirti taatee waan danda'amu miti kun. Araara waan jedhamu araarsuu wanti jedhamu macaafa qulqulluu keessatti dhiigaan qofa ta'a. Cubbuun araara kan argatu dhiigaan qofa. Dhiigaan qofa. Dhiiga malee araarri hin jiru. Ibroota 9:22 irratti dhiigi bu'u malee araarri hin jiru. Dhiifamni cubbuu hin jiru. Kan dhiiga isaa buuse kan nu araarse yoo jiraate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Mee Ibroota boqonnaa 9:24 amma 28 nu dubbisi. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 24 jalqabi. Kiristoos iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu harkaan ijaaramee fakkaattii isa dhugaa sanatti gale miti. Inni bantii waaqaatti iddoo itti amma Waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale. Achitti galuun isaas akka hangafni lubootaa dhiiga ofii isaatii kan hin ta'in baatee waggaa waggaatti iddoo isa hundumaa irra caalu qulqulluu sanatti galu. Deddeebi'ee ofii isaa araarsuu dhiyeessuudhaaf miti.
Utuu akkas ta'uudhaa baate inni immoo uumamuu biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isarra hin ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Namoonni al tokko du'uuf kaa'amaniiru. Isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. 28 irraa akkasumas Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf otoo hin ta'ini warra immanii dhufuu isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jiredha. Eeyyee. Al tokko Yesuus aarsaaf godheera. Kanarraan kan ka'e inni abbaa wajjin nu araarsa. Abbaa duratti nu mul'ata jedha. Nu araarsa jechuudha. Namni kan biraa kana gochuu hin danda'u. Nu araarsuu hin danda'u. Eeyyee. Ergamoonni kana gochuu hin danda'ani. Maariyaam kana gochuu hin dandeessu. Qulqulloonni du'an kana gochuu hin danda'ani. Sababiin isaa maali? Isaan cubbuu keenyaaf jedhanii dhiiga isaanii hin buufne. Fayyinni kan argamu dhiigaan. Fayyinaaf aarsaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Cubbuu keenyaaf aarsaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Isatu nu araarsa, isatu nu fayyisa. Dhugaatti namoonni waan isaanii eeggachuu qabanii dogoggora ijoolleen Israa'el dogoggoran akka hin dogoggorre. Raajii Ermiyaas boqonnaa 44 yoo dhaqanii dubbifatan lakkoofsa 15 jalqabanii yoo dubbisanii Ermiyaasii saba sanaanii waan hin taane hojjettu. Haati manaa keessanis, haati manoota keessanis waan hin taane hojjetu. Aarsaa waaqa tolfamtuutiif dhiyeessu kanarraa of eeggadhaa ittiin jedhaa turan. Isaanii lakkiinoo mootittii waaqaatiif the queen of heaven mootittii waaqaatiif aarsaan dhiyeessina dhibaayyuun dhibaafanna durayyuu isheetiif waan dhibaafachuu dhiifneef kun balaan kun hundumtu kan nurra ga'e kan beelli nutti dhufe kanaafuu isheef hin dhibaafannaa jedhan. Waaqa tolfama waaqessan. Yeroo sana waaqa tolfamaa ta'uu isaatiif isaan waaquma jedhanitti waaqessu. Waaqa jedhanii waaqessu turan. Maqaan ishee Ashteera jedhamti. Astaroot. Okay? Ashteera. Yoo ilaalte macaafa boota firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 13 keessatti boqonnaa 10 lakkoofsa 6 keessatti Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 4 keessatti ijoolleen Israa'el yeroo garaagaraa waaqatti tolfamtuu sanaaf yommuu aarsaa dhiyeessanii waaqayyotti dheekkama ture. Dhiisaa waan akkasittiin jedha ture. Diinota isaaniitti dabarsiisaan kenna ture. Boojuutti dabarsiisaan kenna ture. Sababiin isaa waaqa duratti fudhatamaa waan hin taaneef. Solomoon waaqota akkasii sanatu dubartoota ollaa isaatiitii fuudherraan kan ka'e Oromoota fuudherraan kan ka'e isaan waaqa tolfamtuu akkasii sana fidanii dhufan turan. Gara mana qulqullummaa. Eeyyee kun immoo badii guddaa isaanitti fide. Kanaaf har'allee wanti jechuu barbaadu waaqeffamuu kan qabu waaqayyo qofa. Namoonni akkuma sila dubbatte fakkeenya kaasanii kuni haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam jedhanii jalatti ixaana aarsu jalatti jilbeenfatanii sagadu kun akka macaafa qulqulluutti bifa fakkeenyaa duratti hin qabaatin jedheera waaqayyo. Abboommi kurnan keessaa cabsuu ta'a. Abboommi kurnan cabsaa jiru namoonni immoo akka godhan. Seera ba'uu boqonnaa 20 keessatti bifa fakkeenyaa duratti hin qabaatin. Samiirra warra jiraatan ergamoota kan fakkaatan ta'uu danda'a. Urjoota kan fakkaatan ta'uu danda'a. Bifa kamiinuu lafarra kan jiraatan keessaa nama kan ta'uu danda'a. Heertuu kana ta'uu dubbisneera. Himeenuu dubbisme. Seera ba'uu boqonnaa 20 eeyyee. Afurii jalqabe kun egaa abboommi kurnan jedha kennuusaa waaqayyo kan agarsiisu Museetti. Abboommi isa lammaffaadhami. Bifa qirixame fakkeenya wanta ol waaqa irra jiru gad lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolchatin. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin. Isaaniifis hin hojjetin. Ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaaffaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warraa na jibbanii keessaa nan barbaada. Eeyyee. Kanaafuu bifa qirixame bifa fakkeenyaa wanta ol waaqarra jiru gad lafarra jiru yookiinis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatinii jedha yookiif hin sagadiniifi. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetinii jedha. Bifa fakkeenyaa kamiyyuu waaqayyo waaqa kee duwwaatiif sagadi jedha sagalee waaqayyo.
Kanaafuu maqaa Maariyaamiinis ta'e maqaa ergamootaatiinis ta'e maqaa qulqullootaatiin bifa fakkeenyaa hojjetanii itti sagaduun macaafa qulqulluu keessatti fudhataman qabu cubbuudha waaqa tolfamaa waaqessu. Waan ajaa'ibaatu dhugaa dubbachuu fi egaa akkuma macaafni qulqulluun keenya dubbatu karaan tokkichi ittiin fayyuu danda'amu Yesuus Kiristoos qofadha jechuudha. Kanaafidha Yesuus karaan jireenyi anadha. Ana malee gara abbaa kan geessu hin jiru kan inni jedheef kanaaf jechaadha. Paaster yeroo qabaachaa turre hundumaaf waaqayyoon guddisnee galateeffannaa isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii asitti dhiyaattanii gaaffii daawwattootaa nuuf deebisuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa yeroon keenya nu daangesse torba walitti deebinaan. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia sagantaan keenya kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yeroo kanatti kan nu isiniif qabannee dhiyaannudha jechaadhaani. Egaa isinillee gaaffii garaa qabaachuu dandeessu. Waan asirratti mari'annu kana keessatti yaadni keessan dhufu yoo jiraate karaa bilbilaa fodda televiziyoona kanaan argitaniin nuuf erguu dandeessu. Nullee qabannee asitti macaafni qulqulluun qofti waa'ee kanarratti maal jedha kan jedhu isiniif qabannee dhiyaanna jechaadha. Kanaaf yeroo kana kan nu tajaajilaa turan luba Tamasgeen Bultii turanii ani immoo Warquu Wandimmuudha kan isinii gargaaraa isin gaggeessaa ture. Akkasuma obboleessi keenya Xilaawwan Shawaalammaa karaa kaameeraa nu gargaaraa ture. Haga torbanitti nagaan nuuf tura. Ayyaanni Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u nagaan nuuf tura.